dhalaa 38 gaara Suudiidhaa keessatti bakka takka geessanii osoo gudeeduudha jiranii dhalaalee sammana keessatti itti cufanii achumaan irraanfatan baala sammuu nama hadoochuu dhuganii dhalaaleen 38 achumaanii duute. Ati rabbi sodaattu jennaan rabbi sanuu silaa harkinee qabneeti maallaqa irraa buufnaa ta'a. Haasawa miira namaa tuquudha. Yamanii irraa hanga Suudiititti gochaalee gartee godhamaatiin turan hedduminaan gadi bahaatiin jira. Viidiyoo kana mee haga tokko waliin dhageeffannaa. Jawaaroo maalirra gahee jira? Karaa biraatiin ergaa inni gartee galgala kana maxxanseedha. Akkasuma gartee warra saaxilame kana keessa ammayyuu gartee kan laayif irraa dhaadatanis kan laayif irraa gartee hamilee ofitti godhanis jiru. Kanarratti illee yaadaan qaba. Inni biraa tokko guddaan ilaalcha gartee gaafa duraa faca'ee hedduu miseensa horatee komantiilee namoota hedduu. Namoota sadarkaa viidiyootiinis gabbahanii ilaalcha akkasii san qaban ni argita. Kanarratti yaada bal'aan qaba. Akkasuma namoonni gartee biyya adda addaa keessa jiran Jawaar nurra qabeechaa jiran dhummoo baala biraa bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Mee osoo gara viidiyoo kanaatitti hin dabarre komantii namoota hedduutiin agarraa hatta kanarratti namoota gartee gadi bahanii laayif irratti illee dubbatan karaa tiktaafaadhaan hedduun argita. Ilaalchi kun ammas nama hedduu keessa jira jedheetii yaada. Fakkeenyaaf viidiyoo dheengadda waraabee jalatti rakkoon waan kanaa rakkoon gartee miidhaa kana ijoollee geggeessanii kunneeni ijoollee gartee kutaa akkasiitu rakkoo qaba. Ijoollee ebaluutu gartee jalqaba kaasaa. Ijoollee ebaluutu gartee tuttuutee akkas gootii. Tuttuutee maal gootii. Waan kanarratti gartee sirriitti dubbachuu barbaadee fi tarii gartee namni dhibba ka waan kanaan dogongoraatiin jiru namnummaan 10 keessaa yoo hubate faayidaa guddaa jedheetii yaada. Adeemsi gartee waan Jawaaran eegale kanaafi taboruu akkami waan jiru kanatu addasiif hin bahini jedheetii yaada. Dubbiin gareen tokko gartee sababa wahii barbaadee fi sababa wahiitiin gareen sun sababa saniif akkas ta'e sababa kanaaf ijoolleen tun maqaa kutaa dhawatti kutama barbaade haa ta'u kutaa wahii akkas ta'e kutaa waan sababa akkasii san barbaaduu miti. Fakkeenyaaf amma dura Liibiyaa keessatti gaafa namoota Itoophiyaa kanaan warra ISS warra jedhamu tokko warri nama qaluudhaan addunyaa kanarratti fakkeenyaaf gadaa kana keessa jaarraa kana keessa jarasaniimi amma lammiilee Itoophiyaa Liibiyaatti yeroo takka nama 9 turtuulee taatu ni yaadadha waan san. Namichi namoota san gartee akkas tarree galcheetiin qaluu deemu ija isaanii hidhate fuulli isaa haguuggii qaba jechuudha. Akkasuma namoota gartee qaluudhaa deemu san ija isaanii ni hidhee jechuudha. Harkaa fi ija isaanii illee. Amman tana qalmaan itti aanee amma san booda kan dhufe ka jira amma gartee afaan Oromoo dubbataa Saawuditti wal qalan kana. Ka amma bulguudhaan Saawudii keessatti godhanii kun isa san irraa oli jechuudha. Ifaa ifatti laayif tiktaakii seenanii nama gartee 5,000 silaalaa jira nama 6,000 silaalaa jira. Komantiin dubbisinii qalirraa buusi jedha. Warri gastiira taa'ullee akkasitti itti himata. Kaqalulleen akkasumatti gartee fuula fi ifatti mul'isee akkas godhaa ture jechuudha. Akkasuma Saawudiin amma akka seera shari'aatiin bultii warrootuma shari'aadhaaf ajjeebsan illee namichi gartee nama ajjeesu suni fuulli isaa cufaadha. Akkasuma ka ajjeesu deeman san fuulli isaa cufaadha. Ilmi namaa hagana takka gartee ulfina kabaja qaba jechuudha. Namni hagas takka paawara qaba ilmi namaa jechuudha. Ilmi namaa hagas takka kabaja qaba jechuudha. Yeroo duraatii fi ijoollee kanaadha kan gartee ifatti laayif seenanii sodaa takka malee eenyummaa ofii agarsiisaa nama gachiibsaniitiin qalan. Warra komantiidhaan sababa wayiitti dhoobuu barbaadu jechuudha. Namni isaan qalan kun namaa wallolanii wallola keessa miira keessa seenanii maal miti. Miskiina karaa deemu gosa isaa gaafatanii ijoolleen arsiillee akkas goote ijoollee dhalattoota walloo ijoolleen walloo ammoo akkas goote dhalattoota arsii hargee akkas goote maal jedhameeti qala. Nama gartee wanna tokko waa'ee kanarraa irraan beene sababuma kamiyyuu hin barbaadu. Namni waan kana keessatti gartee miira keessa seenee hirmaatee fi ka gartee gachiibsee qalee dhiisiyyuu kasan baramma nuti nama saamma gara baramma haaraatti ijoollee tana nama ati jechuu barsiisuu feessa baranamma yeroo tokko anamma illee sheekotiin faa gorsa amma ijoollee tana akkasii waliin zolloominaa wal miidhanii haraama halaala waa'ee haraamaa fi halaalaatiin ijoollee tana nama waan jedhamu nama jechuun maalinni waan jedhu achirraa kaasanii barsiisuu feesisa namoota warra akkasiisaniin waan addunyaa kanarratti hin taaminedha kan godhame sababnummaan barbaade abbaan fedhe ka fedhe tuqee abbaan fedhe gartee ka fedhe hin tuqne abbaan fedhe waan fedhe jedhee sababa tokkollee iyyuu hin barbaadu wanni godhame kun kallattii kamiiniyyuu waan namummaatii oliiti waan gartee bulguu jechi jedhamu kun illee itti xiqqaata kun waan Oromoo ta'eefi miti Tigree yoo ta'e Amaara yoo ta'e gocha akka isaan irratti godhuuni bulgummaa oliitii waan kallattii kamiiniyyuu sababan barbaannedha. Fakkeenyaaf namni ilma namaa akkas gachiibseetiin qalu haadha isaa foon nyaatu maaltu raafa? Tokkoon argama fakkeenyaaf ka gartee nama gosa akkasii saba akkasii osoo arge gosa akkasii osoo arge irraa mureetiin hudduu isaa irraa muree mixmixaadhaan nyaadha ka jedhu tokko arge warrumaan kana keessatti hirmaatu qaama Jawaar saaxile kanneen keessaa mucaa tokko jechuudha. Innaa kun amma sababa tokkollee iyyuu hin barbaadu as keessaa yoo waa hubatta yoo isiniif gale ka isiniif gala jedheeti yaada warroonni ilaalcha akkasii qabdan hedduu kan dubbataniif kan dubbanne jechuudha. Ka biraa Jawaar fakkeenyaaf hinjifannoolee gurguddoo ergaa inni gartee galgala kana maxxanseedha.
haga ammaatitti beekikaa namoota qabaman warra isaanii waliin konnekshiina qaban warra isaanii waliin hidhata qaban gartee akka isaan ibalu qabame saahibni kiyya qabame jedhanii faana hin balleessineef hin saaxilu jedheeti jira. Namoonni hidhaman guutuun gartee odeeffannoo guutuu waliin viidiyoodhaan harka keenya jira. Warri gartee bakka jijjiiratellee bakka isaan itti jijjiiratan bakka haariyaas kenninee fi yeroo gabaabaa keessatti ni to'atamanii akkasumatti gartee saaxiluu itti fufaa akka jedhu ergaan dubbiin akka gartee jalqaba salphaasanii miti jechuudha. Har'aan tana ergaan inni maxxanse gorsa warri gartee yakkaan himatamtanii yookiin ammoo gartee viidiyoon keessan akkasiin faca'ee baay'ee asirratti namoonni hedduun gartee Jawaar waanuma gartee akkanatti namnummaan itti ergeedhaaf gorumi qabatamatti viidiyoo san keessatti gartee namni sun maal jedhee maal godhe waan jedhu viidiyoodhaan wanni haga ammaatitti godhamu jiru hundi ragaadhaan viidiyoodhaan live seeranii ture uummanni bulguu gowwaadha beektaa. Warrummaan miira keessa seenee miiraan itti makame namoonni tokko tokko amma gartee ni jiran kanummaan quuqamuma gartee tarii gostuma isaa garaa nyaattiidhaan itti seenee miiraan laaqqate jechuudha. Kunuu bar fuula duraafuu barumsa guddaa nu ta'e. Innaa amma akkas jechuudhaan barreesse galgala kana gorsa warri gartee yakkaan barbaadamaatiin jirtan yeroo poolisiin isin qabuudhaaf yaalu diddanii dhiyeessuu caala harka kennadha. Haga ammaatitti gartee warra qabamuudhaaf yaalama warra gartee yakka kanaan barbaadamaatiin jiru keessaa tokko jala poolisii jala dhiyeessuudhaan dhawamee lubbuun isaa dabartee jirti. Namoonni sadi ammoo madaa'anii jiranidha. Kanaafuu gartee karaa ambaasiitiin harka kennatanii yakka hojjettaniif gartee karaa seeraatiin gaafatamuudha. Yoo hidhaa Saa'uud Arabiyaadhaa kan gartee biyya namaa san jibbita yoo biyya barbaadan ta'e biyyatti gartee akkasi seeraan gaafatamuudha jechuudhaan ergaa dabarseeti jira jechuudha. Dubbiin jajjabduu akka gaafa duraa shallalan akka gaafa duraa dhiichisan sanii miti dubbichi. Amma gartee lubbuun tiyya nabaati namnummaan feemasa anarraallee ka'ee namni hundi miidiyaa kanarra jiru. Yaa Rabbi guyyaa mataa akka gartee miira keessa seenee laata nama tuqee jechuun gosa namaa tuqee jira laata akkami namni waan nama wal nyaachisu godheetiin jira akka jedhu lubbuun asitti galtee jirti nama hunda jechuudha. Tarii viidiyoon maan kiyya ka guyyaa takka miira keessa seenee waan hin taane dubbadhe wayii gadi bahaa akka jedhu namni of sodaatee jira jechuudha. Dubbiin jajjaba Jawaartu yeroo duraatiif kana godhee bara amma ganaa osoo abbaan fedhe wal fixee gabbaatee ittiin makamtu jechuudha. Heeraa fi seera barteeti jirta. Lubbuun namaa maal akka taate barteeti jirta. Itti gaafatamni akka jiru barteeti jirta. Bar waan salphaa miti wanni Jawaar godhe kuni. Dura tokkoffamaa seetaan waan nama Jawaar godhaa jiru kana. Waan hin yaalamin waan gartee namni biraa abdii irraa murateedha kireet godhe. Namni fakkeenyaaf bar karaa mootummaatiin yoo barbaadamte mootummas si barbaada jedhama. Amma hawaasa taheeti kan inni saaxilaatiin jiru Jawaar. Lama. Akka namni suni boordaran qaxxaamure. Fakkeenyaaf amma ijoollee sadii maxxansaa dheengaddaa akkas jechuudhaan maxxanse. Bulguudhaan waan kana keessatti hirmaatan ka gara biyyaa galanii biyyarraan gartee gara biyya alaatiitti deemuudhaaf jedhan akka isaan gartee biyya keessaa hin baane fiizaan isaanii akka gubatu yookiin ammoo gartee akka isaan gonkuma gara biyya biraatiitti deemuu hin dandeenye godhamaniiti jiranidha. Wanni kanaa ol ilma dhiiraatiif gartee salphinaan jiru. Ati ilma dhiiraa taatee duuba akka boordara tokko qaxxaamuruu hin dandeenye akka ambaasii tokko seenuu hin dandeenye yoo godhamte salphinni kanaa oliin jiru jedheetii yaada. Jawaar duuba irra guddaa akka kanarratti hojjetaa jirudha kan inni hime namoota gartee maqaa isaanii guutuu isaanii godhamu kana akka inni biyya tokkollee gartee seenuu hin dandeenye kana hunda keessatti galchaadha. Dheengadda viidiyoo isaanillee isiniif maxxanseetiin ture. Kuni kasaaraa guddaadha. Inni biraa amman tana mujrimoonni gartee lubbuu bakkaan dhabanii yoo duraan gartee dhagaa xiqqaa jala taa'aatiin jiraate gaara keessa amman tana gartee dhagaa kam jalatti lubbuun tiyya nabaati. Dhagaa kam jala taa'uun qaba jedhee lubbuu bakkaan dhabeeti jira jechuudha. Namni biraa ka gartee mujrima gartee duraan isaaf gartee haala mijeessu kan gartee isaaf waan adda addaa godhu ka gartee waraqaa qabu ka magaalaa keessa jiru tokkochi itti dhiyaatuudhaaf sodaatee jira. Namni gartee bulguu akkasiisanii fi abukaatoo ta'ee isaaf haala mijeesse waliin itti gaafatama waan ta'eef nama si saaxilullee hin beektu waan jedhameef kuni gartee labsamee jira. Nama tokkollee nama bulguu kanatti saahiba tokkollee dhabee nama waa irraa nyaatu waa dhugu ka gartee duraan dubartii guyyaa guyyaadhaan jijjiiratu haalli akkasii hundi hin jiru goda seenuu dhabeeti jira jechuudha. Ka biraa yoo magara biyyaatitti gaggale mee amma bulguu kana fakkeenyaaf akkamiin qe'ee kamitti galaa eenyutu gartee isa gallakkisa. Eegaa gochaan kun taa'amee amman tana beektaa wanni Jawaar qabe takka paawara qabdi. Amman tana eeginni waa'ee kanaan gadi dhufe tiktaak guutuun jechuudha. Waa'ee kana inni kaan yaa Rabbi waan kana jala na baasi an guyyaa takka dogongoree laata waan kana miira keessa seenee barama ijoollee hedduu gartee miira keessa seenanii kaammeenya akkasii hin qabne aaraniitumaan jechuudha. Garuu ammoo asumaanuu waa'een gartee gosaa injifannoo qabu yeroo kamiyyuu bara yeroo fuula duraafuu bara barumsa ta'ee jira amma akka itti gaafatamni jiru hubannee bara akka namni gartee waa takka hin beekne akkuma reefuu jenne kana ka gartee fuula isaa mul'ifataa laayii irratti waa ajjeessu kun itti gaafatamni akka jiru hin beeku bara duraan haaluma qilee keessa galta suudii san qofatti hafama itti fakkaata akka gootaatti illee wallaaluuf atu mul'ataatiin ture bara diqqeenni gartee kanaa oliin jiru laal kaama amma duuba
fuula duraa fi itti gaafatamni akka jiru iyyuu barsiisee jira jechuudha Jawaar. Akkasuma fuulum duratti iyyuu yoo baalageen lama gartee wal lolte akkasuma yoo gartee nam tokko gabbahee lola gosaa rabsuudhaaf ergama mooyituu fudhatee gadi baheeti waan akka isaan kaafarsu taate akka itti gaafatamni jiru argee jira abbammaan arge dhaqee miiraan itti kalaaqamu hin jiru jechuudha. Arraan tana nama meeqatu nama jajjaba dhugaa dubbachuuf anayyuu nama hedduu arge keessatti kan garaana nyaatu kamiira keessa seenee haasee viidiyoon isaa ammoo waraabameeti miidiyaa kanarra faca'ee jira jechuudha. Akkasii ka guyyaa tokkoon gaddaafamee ka booyaatiin jiru tokko lamaa miti maaloo namatti na deebisa nama keessan na deebisa ani nama ka jechaatiin jiru tokko lamaa jechuudha. Bulguu keessatti narraa madinaa jedhee ka booyaatiin jiru tokko lamaa jechuudha. Innaa sababa kanaatiif gartee tiktaak amma ajandaan isaa kana jechuudha. Duuba viidiyoon kun tiktaak irratti kan haasa'amedha. Miira namaa tuqaa nama suukanneessaa of eeggannoodhaan dhageeffadhaa ka. Dhalaa 38 gaara suudiidhaa keessatti bakka takka geessanii osoo gudeeduudha jiranii mootummaan itti dhufee dhalaalee sammana keessatti itti cufanii achumaan irraanfatan baala sammuu nama hadoochuu dhuganii dhalaaleen 38 achumaanii duute. Dhaabbatatti jijjiidee ijoolleen manatti cufuudhaan akka namni hin taane taate. Ziyaashoodhee nama jaamu bakka takkatti dhalaan torba dhalteef yeroo isaan bahararraa bu'an dooniirraa buusee bira qabee dhalaa fuula qabdu tabareeddu fiqqabee aga isiin ulfooytu bira tursiisa yeroo isiin ulfooyte tanaaf jalaa ergeeti tabiraa buufataa jechuudha. Namni karaa bakka raasal haaraa tana adan cinaa adan irraa waa xiqqishoo fagaattii bakka san dhuunfatee jiru ijoollee wallooti. Amma radaafaa keessatti irra hedduun tachi ilmaan namaa dhiiga dhaabdee gattu Jimmaa fi Harargeedha. Fi arsiillee nati waa xiqqishoo ni jira. Ammoo hayyaashitti namni ilmaan namaa akka galman geenye galmeerraa haqe ijoollee Harargeetii fi ijoollee arsiidhaati. Ammoo raagoodhatti namni Tigreedhaa fi Amaaraa wajjin ilmaan namaa kholaasee fixee shamarran hedduu raappi godhee fixa ijoollee wallooti. Axaabir keessatti namni ilmaan namaa lafarraa balleeyse mujrimni harka dhiigaa kutaa afuri. Harargee, Arsii, Walloo, Jimmaadha. Fakkeenyaaf laalamma hayyaash keessatti Ahmad Hussein shamarran Oromoodhaa 3 ajjeese. Fuuneeti himata irra bannee hiisifne namichi inni wajjin dalagu hoggusuma sanii boombii fideetiin asitti isirraphaa je'ee 35 mokkada suudii kafalanii gurbaa sanidhaa irraa baasan. Tana asitti qabadhu. Maarib keessatti namni ilmaan namaa dakkaa godhu jiru istiilitti ammaan tana ijoollee Baaleetii fi ijoollee Arsii Diida'aadhaati. Birkaanaa qotu birkaarratti maafiyaa ijoollee Harargeetii wal jaaree ilmaan namaa achi galgala faa fuudhaniitti nama hoggaa fuulli ittiin bareedin ati fuulli keenyatti hin tolle jedhanii rasaasaan bash godhanii hallayyaa saniif darban. Ijoollee Harargeeti achi bira ol bahii maaxaa waadii dawaa sirkana. Ijoollee sirkaati mucaa Baalee tokkollee achitti jeesanii ijoollee sirkaa maafiyaa gagabbattee rifeensa magarsitee deemtu ta yeroo hunda dubbiin irraa kaatu ta hin dalaganne. Ijoollee sirkaati. Amma dhalaa Oromoodhaa nama 3,000 olii keessa jira. Qaxaabir jechuun bakka akkamini beektaa? Kaampii guddoo hoggaa dhalaa tana jeesan hoggaa dhalaa tana ijoollee xiqqoo tana gudeetan muuziqaadhatti banan. Namuutuu sharasharaa qaba sharasharaa. Kaampii guddoodhaa dhalaa meeqaatu tuchirraa mar'imaan bahee dhalaa tanachi keessatti sila akka isaan godhan harkite. Miciyyoon takka Faransaa jirti. Iftuu Abdallaa Koottos jala yoo jiraatte obboleettii siidhaa natti ergatteetiin ilma adeera isiidhaa harkaayin obboleettii siidhaa dooraala 700 bitee fi baaseefi. Ilma adeera siidhaatiitu aboo kanan nan tuminii rabbiin beeytu yennaan amaara farshoo dhugetti ol naqeetichi keessatti amaarri sun garaarra deemee hay ati rabbiin sodaattu jennaan rabbi sanuu sila harkine qabneeti maallaqa irraa buufnaa. Barboo dubartii jabsi fideetiin si qunnamsisaa dubartii tasliisitti ijoolleen Harargeedhaa gurgurtee arabni nama 3 gudeedanii akkasitti ati araba nama 3 dubbattaa jaanii kakkabalanii tumanii nuti bishaan dhiiraa ispaarmii dhiiraa riyaaditti irraa waraabne intala sanii fidee si qunnamsiisaa bara. Yaa obboleessa kiyyaati maal quba qabdaa nuutuu Yaman keessa waan taane beekaa. Silaa shamarran Oromoodhaa waan isaan ta'u jiran ammaan tana arkite. Bar akkana fuudhaniiti mana fincaanii ishiidhaa bakka kabajaa qabdu bakka roobni nuun qabne san keessa sijaaraa dhaamsan. Ijoolleen tunniin amma ija kaameeraa duratti asaabaatu malee mujirima gartee akkuma amma jenne kana waa'ee namummaa keessaa bahanii haala akkanaa kana keessa turantu kana sababa argannaan kaameeraa duratti as bahan asirraa dubbiin bakki madditu inni biraa koomantii reefuu jenne san waan akka isanirraa jechuudha waan akkanaa kun gartee kan inni biqileetiin gartee daraaree akkasitti deemu jechuudha yeroo amma waan akkanaa kana dhageessu waa lama asirratti dura tokkoffaa warroonnummaan gartee biyya keessa jirtanii gara Saa'uud Arabiyaa kana hin deeminaa
yoo xiqqaate odeeffadha nama achi dhaqee Yaman tureetiin waa'ee kanarraa beeku jechuudha. Kuni sobaa miti. Ijoolleen tunniin nama duraanuu shugguxii fi gartee ablee qabatanii nama dalagatu gartee baadiyaa keessatti halkan itti seenanii nama saaman. Amma fakkeenyaaf karaa nu dabarsaa yoo gartee ijoollee Oromoo achii kaate Tigree fi Amaara maal warri jedhu kun amma nama haaree waan qabne saamanii ol dabarsuu danda'an. Maal barra homa fedhe osoo Amaaraa miti Tigree miti abbaan barbaade bakka san jiraate kan akka Oromoo kana ka godhu jiru. Itti gaafatamummaan akka jiru beeka waan ta'eef jechuudha. Yookiin isaamaa maal godha malee akkasiin godhu. Kanaafi guutumatti wanni sharaa jedhamee fi gaara san keessaa bineeyyiin gaara san keessa qubattu silaa guutumatti gartee baduu isiitti garasitti tarkaanfataatiin jira. Jawaar amman tana gartee bulguudhaan kana bira dabree bulguudhaan maqaa dallaalaatiin nama saamanidha kan inni saaxilaatiin jiru haga Dubaayitti tarkaanfateeti jira jechuudha. Akkasuma gartee warri waa'een kanaatillee waa'ee gosaa isiniif fakkaatu durumarraa bineeyyii caalan ka addunyaa kanarra hin jiratu Saa'udii keessa jira akkasitti quba qabaadha isin jechuu barbaadeeti. Kuni hinjifannoo guddoodha. Jawaar rabbi umrii haa dheeressu jenna. Rabbi moobaala biraan qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.